Nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Saba Waaqayyo kam jirtu har'a waldaa kiristaanaatiif akkasumas namoota waldaa kiristaanaa keessa jiraataniif dhaamsa qabadhee dhufeera. Dhaamsiin qabadhee dhufee waldaan kiristaanaa yeroo tokko yeroo ammaa keessatti mudannoo yeroo dheeraa ani qabu yookiis immoo iddoo baay'eetti ani argu keessaa miidiyaa kanarratti isa ta'u dhuunfaadhaan isa ta'u yeroo baay'ee wantan ilaalu waldaan kiristaanaa yeroo har'aa kana keessatti qabeenya qabdu yookiis waan Waaqayyo isheedhaaf kenne eeggachuu irratti akkasumas kunuunfachuu irratti akkasumas balaarraa saamicharraa hambisuu irratti baay'ee booddeetti haftee yeroo isheen jirtudha. Waldaan kiristaanaa qabeenya qabdi. Qabeenyi isheen qabdu nama yookiis nama dibataati. Nama waamame, nama Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessatti walitti qabee sadarkaa adda addaarra kan jiran, kan hojjetan, kan lallaban, kan waaqessan, bifa garaagaraatiin kan tajaajilan qabeenya waldaa kiristaanaati. Waldaan kiristaanaa garuu qabeenya qabdu kanaaf ilaalchi isheen gootu yeroo baay'ee kufaadhaaf dadhabina kan qabu akkasumas qabeenya qabdu kanallee balleessuuf bittimsuu irratti yeroo isheen argamaa jirtudha. Qabeenya kana akkamitti bittimsite, akkamitti balleessite jechuuf yookiis immoo yaadi kun kan keessa nuuf yoo jiraate namoota Waaqayyo isheedhaaf kenne qabachuu irratti, namoota Waaqayyo isheedhaaf kenne balaarraa hambisuu irratti, namoota Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessa kaa'e kanaaf iddoo laachuu irratti waldaan kiristaanaa dadhabina guddaa qabdi. Inumaayyuu kan isheen irratti fokas gootu qabeenya Waaqayyo itti kenne otoo hin ta'in qabeenyaa waliin qaban irratti fokasii gooti. Qabeenyaa waliin wantoota akka qarshii, wantoota akka manaa, wantoota akka makiinaa, wantoota qabdu kana irratti baay'ee ejjennoodhaan hojjetti. Isa kunuunsuun barbaaddi. Garuu Waaqayyo kan ishee harkatti kenne, hoolaa Waaqayyotti kenne, saba Waaqayyotti kenneef eeggannaan isheen gootu gadi bu'aadha. Kun maali? Dhugaa sagalee Waaqayyoo wallaaluu irraa kan ka'e kun dhufa. Sababiin isaa yeroo tokko namooti dibataa rukutaman, namooti dibataa seexanii dogoggorsu, namooti dibataa kufaatii adda addaa keessa gaafa galan waldaan kiristaanaa kufaatii namoota kanaa yookiis immoo rukutamuu namoota kanaatti akka waan gammaddu yookiis akka waan ijaarratti baatu, akka waan qaamni diina ishee tokko ta'ee kufee jirutti ilaalte. Garuu namni dibataa tokko waldaa kiristaanaa keessaa kufe yoo ta'e seexanni waldaa kiristaanaa sana qabeenya guddaa waldaa kiristaanaa sana keessaa rukutee jechuudha. Yookiis hambise yookiis keessaatu baase jechuudha. Kan kana godhu yeroo hundumaa namoota kan dogoggorsu, namoota akka isaan karaarraa kaatan kan godhu, namoota akka isaan dogoggoran kan godhu, kan kufan kan godhu yaada isaa hamaa yookiis yaada seexanaa sanaati. Inni immoo yeroo hundumaa kan irratti hojjetu namoota Waaqayyo waldaa kiristaanaaf kenne irratti hojjeta. Namoota Waaqayyo waldaa kiristaanaaf kenne kun dogoggora hamaa keessa galanii gaafa kufan waldaan kiristaanaa oksaan namoonni kun ittiin kufan maal akka ta'e adda baastee aantummaa guddaadhaan qabeenya ishee waldaa kiristaanaa keessa seexan dogoggorse kana qabachuudhaaf harka seexanaatii baasuudhaaf hin fiddu yoo ta'e seexanni waldaa kiristaanaa keessaa namoota kana hir'isee miseensa isaa godhachuu barbaada. Yoo nuyi hin qabannu ta'e, yoo nuyi itti yaadnu ta'e, yeroo har'aa kana keessa garuu abalu rakkina akkasii godheetu waldaa kiristaanaa keessatti rukutame, abalu rakkina akkasiitiin teellaa deebi'e, abalu waan akkasii hojjete gaafa jedhamu waldaan kiristaanaa bifa isheen ittiin qabattee fiigaa jirtu bifa sagalee Waaqayyoo wajjin walii galu miti. Sagaleen Waaqayyoo namni tokko gaafa dogoggoru waldaan kiristaanaa qabaa gaariidhaan
kadhataan deddeebiidhaan hamma namni sun iddoo isaatti deebi'ee hojii isaa hojjetutti kunuunsa gaadhaan akka irratti argamtudha. Guyyaa irraa garuu miseensi waldaa kiristaanaas namoonni waaqayyo geggeessummaa itti kennes namni tokko rakkina tokko keessatti kufe taanaan bukoo nama sanaa fuunii bakkee baanee namni sun amma hawaasa keessatti cabutti namni sun amma iddoo isaatti deebi'u mitiitii bakka maqaama kiristaanummaa kan ofirratti jibbutti nama sana yeroo itti haddeessinu jira. Yeroo itti maqaa isaa balleessinu jira. Tarii yeroo darban keessatti anis wantoota akkasii keessatti argamee jiraachuu nan danda'a. Garuu dhugaan naaf gale tokko seexanaa wajjin wal taanee namoota dibataa rukutuun, seexanaa wajjin wal taanee namoota dibataa cabsuun, seexanaa wajjin wal taanee namoota dibataa of gidduudhaa baasuun tooftaa guddaa ittiin seexanni nu saamaa jiru yookiis nu miidhaa jiru akka ta'e akka hubattan nan barbaada. Tooftaa guddaadha. Seexanni kan inni barbaadu hawaasa keessaa baasuudha. Seexanni iyyuu kan inni barbaadu nuun wal bira hambisuudha. Seexanni kan inni barbaadu namoota dibataa waaqayyoon gidduudhaa kaasee akka nuyi dhoofnee teellaatti hambisnuudha yookiis akka nuyi rukunnuudha. Ofii isaatis akka inni teellaatti hafuudha. Guyyaa irraa kaasnee tooftaa seexanni waldaa kiristaanaa irratti taphatu kan tooftaa seexanni namoota dibataa irratti taphatu kana irratti akka xiyyeeffannu namoota dibataa namoota ayyaanni waaqaa irra jiru kana dogoggora isaan qaban ariifannee gara alaatti gadi baasuurra ariifannee walii keenyaan ariifannee nama sanaaf ilaalcha gadee qabaachuurra nama sana suphuu nama sana qabu nama sana gorsuu fi nama sana jajjabeessuu irratti utuu xiyyeeffannee ergamni waldaa kiristaanaa inni gara fuula duraa walii wajjin akka itti fufnuuf humnaan akka itti fufnuuf akkasumas sagalee waaqayyoo nu gidduutti ijaan hojiirra akka ooluuf bu'aa guddaa qabaata. Adaraa kanan isiniin jedhu sagaleen waaqayyoo waa'ee namicha nu gidduudhaa dadhabee maal jedha? Sagaleen waaqayyoo waa'ee namicha nu gidduudhaa kufee maal jedha? Waa'ee namicha nu gidduudhaa seexanni dadhabsiisee ofirra gatteessisee waan hin barbaachisne keessatti argamsiisee maal jedha? Yoo gorsine akkamitti akka gorsinu barbaada? Yoo qajeelchine akkamitti akka isa qajeelchinu barbaada? Yoo duukaa laalle akkamitti akka duukaa laallu barbaada? Akka nuyi maqaa isaa balleessinu moo akka nuyi isa gorsinu akka nuyi kadhannu barbaada? Gara sagalee waaqayyoo dhannee sagalee waaqayyoo dubbifannee namoota keenya seexanni iddoo adda addaatti dadhabsiisu harka seexanaatti akka baafnu adaraan isiniin jedha. Akkasumas namoonni dogoggorri garaagaraa nurratti mul'atu yookiis irratti mul'atu waldaan kiristaanaa gaafa nu gorsitu gaafa nu barbaadu akkasumas namni waaqayyo tokko gaafa gara keenya dhufee nu gaafatu dhugaa jireenya keenyaa isatti himnee akkasumas waan isaan nutti dubbatan waan isaan nu gorsan haala nuyi keessa jiru kana keessatti waan isaan nu gorsan hundumaa fudhannee irraa deebi'uu danda'utu nurra jiraata. Irraa deebi'uu yoo hin dandeenye ta'e yoo mataa jabaanna taane dogoggora guddaa yookiis immoo ergama waldaa kiristaanaatii alaa qabannee jirru sana itti fufu akka qabnutu keessa keenyatti ijaarama. Kun immoo dogoggora guddaadha. Isa kanaaf wal dhaga'uu danda'u, jecha walitti iddoo kennu, gorsa walitti iddoo kennu, qabaa walii gochuu danda'u nurra jiraata. Adaraa wala qabnu, adaraa wala jabeessinu, adaraa wala lafaa wala kaafnu, maqaa walii balleessuu dhiifnu, hundinuu foon uffannaa, hundinuu nama fooniiti. Nama foonii taanee amma jirrutti immoo jireenya keenya ofii keenya waaqayyo nu gargaaree jiru kana obboleessi keenya illee gargaarsa kan akka argatuuf kadhachuu fi dhaabachuu fi nurra jiraata malee hammeessuu nurra hin jiraatu. Dhaabadheen jira kan of se'u akka hin kufneef of eeggatu jedha. Kana jechuun jechuudha wanti isa kuffisu wanti isa kaan kuffise isas kuffisuudhaaf itti dhiyoo jira. Namni ofii isaatii dadhabaa akka ta'e sagalee waaqayyo waan beekuuf waaqayyo kana dubbata waan ta'eef namni hundinuu adaraa iddoo walii yaada walii jireenya walii akka eenyu seexanaa wajjin walii keenya kan garafne akka miine xurii wal akka hin dibne akka waliin cabsine isiniin jedha. Nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Dhaamsa koo guyyaa irraati.